Oromon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee Uummanni ijaarsiidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa fi deeggarsa godhaa jiru cimsee akka itti fufu gaafatame baatiiwwan shanan darbanitti galiin birrii miliyoona 300 fi miliyoona 58 hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa fi walitti qabamu waajjirri qindeessaa hirmaannaa uummataa hidhichaa beeksise hojii raawwachiisaa itti aanan lammii hirmaannaa uummataa fi piroojektota misooma waajjirichaa obbo Warquu Gaangul Galini birrii miliyoona 300 fi miliyoona 58 ol baatiiwwan shanan darban filmaatawwan garaagaraan sochii godhameen walitti qabamuu himamee jira. Uummanni ijaarsi hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa akka milkaa'uuf deeggarsa gama hundaan taasisaa jiru cimsee akka itti fufu waamicha dhiyeessaniiru. Hojii magariisummaa Itoophiyaa milkeessuu keessatti Ovid Real Estate gahee guddaa bahachaa jira jedhame. Ovid Real Estate projektii caakkaatti ijaarsa Real Estate birrii miliyoona 20 oliin eegalchiisee jira. Jaldeessa Bakasaa Mul'ata misooma jedhu qabatee kan hundaa'e dhaabbanni ijaarsaa manneen Ovid Real Estate waajjira ministeera muummee waliin ta'uun projektii caakkaatti manneen 2300 olii hojjechaa jira. Dhaabbatichi manneen gamoo lammiilee jireenya gadaanaa fi jiddu galeessaa fi ijaaruu eegalchiisee jira. Ijaarsa Real Estate saffisuun manneen marsaa lamaanii waggaa 3 haga 4tti xumuruun fayyadamtoota fi dabarsinaa kan jedhani hojii gaggeessaa Ovid Real Estate Injiinar Muluqen Mitikku dhaabbanni isaanii namoota jireenya gadaanaa fi jiddu galeessaa safi hojjechaa jiraachuu himan. ኦቪድ ለሚታወቀው በዋናነት ማዕከላዊና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ነዋሪዎች ያማከለ ቤቶችን ነው በመስራት የሚታወቀው። ኦቪድ akkuma beekamu lammiilee jireenya gadaanaa fi giddu galeessaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjeta. Kana dhugoomsuuf projektii caakkaatti manneen teknoolojii ammayyaan ijaarsisuun fayyadamtootaaf ni kennina. Manneen kunneen kaaree 60 dhibbaa hanga 143 abbaa ciisicha 3 kan hammatudha. Projektiin caakkaa hojii magariisummaa Itoophiyaa milkeessuu keessatti gahee guddaa qabaa kan jedhan immoo walitti qabaa dhaabbata Ovid Real Estate Aabbi Yoonaas Taaddasaati. Projektichi caarraa hojii bal'aa uumuun jiruu fi jireenya lammiilee fooyyessaa jiraachuullee himani. የጫካ ፕሮጀክት በዚህ መልካም አየር ባለውና ጉብ በሆነ የከተማችን የሚገነባ የቅንጦት አፓርትመንት ፕሮጀክቲን ጫካ ኢዶ ጅሬኛፍ ሚጀታ ለፈ ኦልካአ ቅሌንሰነ ማህወቱ እረቲ ኢጃረማ ጅራ ፕሮጀክቲን ኩን ቅንዶምነ ቆደ ፍረቶተ ሄዱን ከነ ሆጀተማ ጅሩ ዮተኡ የሮ ጀደመ ከሰቲ ኢሞቱ ሙሩፍ ጀባኔ ሆጀና ከነ ከሰቲ ኢሞ ዋጅሪ ሚኒስቴር ሙሜ ቆደ ጉዳ ቀባ manneen ijaarsi jalqabame kunneen iddoo gabaa oolma daa'imaanii fi oolma dargaggoota kan qabu ta'uun ibsamee jira. Projektiin caakkaa magaalaa wattu gochuu fi kan hojjetamaa jiru ta'uu kaasuun Aabbi Yoonaas halkanii fi guyyaa hojjechuun manneen abbaa darbii 18 waggaa 3 haga 5tti birrii biliyoona 20 oliin ijaarsisuun fayyadamtoota fi akka dabarfamu himanii jiru. Adigaalatti buufanni raabsaa humna elektirikii abbaa kiiloo vooltii 200 fi 30 hariiroo dinagdee Itiyoo Jibuutii gidduu daran akka cimsu humni elektirikii Itoophiyaa ibse. Buufatichi buufata alergii ta'uu cinaatti sarara bishaanii gara Jibuutiitti diriirfame humna elektirikii amansiisaa dhiyeessaa akka jiru daayirektarri qajeelcha kominikeeshinii dhaabbatichaa obbo Mogas Mokonnon ibsaniiru. Dhaabbatichi gurgurtaa humnaa gaggeessuu fi hariiroo biyyoota lameenii qajeeltoo kennanii fudhachuu irratti bu'uureffateef gumaacha gochaa jiraachuu himaniiru. Hojii raawwachiisaan buufatichaa obbo Yoonaas Saamu'eel gama isaaniin buufatichi gama baha biyyattiin Jibuutii waliin alergii humnaa akka qabaattuu fi yaadamee kan ijaarame ta'uu isaatii kan himame. Buufatichitti egaa
magaalawwan Adigaalaa, Aayishaa, Dawwallee fi Arweef akkasumas sararoota bishaanii geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutii fi elektirikii amansiisaa dhiyeessaa akka jirus eerameera. Baankiin Awaash waggoota itti aanan sadii keessatti kaapitaala biliyoona 55 oliin gahuu fi kan hojjetu ta'uu beeksise. Baankiin Awaashii fi inshuraansiin Awaash hundeeffama isaanii waggaa 30ffaa kabajaniiru. Dhaabbileen kunneen yeroon hundeeffama isaanii yeroo sirni dargii kufee fi ce'umsatti waan ta'eef qormaata guddaa keessa darbuun ta'uutii kan eerame ta'us baankiin Awaash hojii ogummaa cimaan deeggaramee hojjechuu isaan kaapitaala miliyoona 24 tuqaa lamaatiin eegaleerraa yeroo ammaa kaapitaala biliyoona 25 ol horachuu danda'eera jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan baankii Awaash obbo Tsahaay Shifarraw. Kana malees baankichi damee tokkorraa ka'uun yeroo ammaa iddoowwan adda addaatti dameewwan 983 banuuni tajaajila laachaa jiraachuu himanii jiru. Hundeeffama baankii fi inshuraansii Awaashii fi abbootii gahee isaanii taphatanii fi qooda fudhattoota milkaa'inaaf tumsa godhan galateeffachuun fuuldurattis teekinooloojii haaraa fi humna namaa gahoomsuu gamoowwanii sadarkaa eeggate ijaaru darbees hojumaata haaraa maamiltootaa fi dhaqqabsiisuu irratti kan hojjetan ta'uu himamee jira. Keessattuu gama baankiin waggoottan dhufan keessatti kaapitaala baankichaa biliyoona 55 gahuu fi kan hojjetamu ta'uu isaatii kan himame. Aadaa wal gargaarsaa uummataa ta'ee balaan uumamaa fi namtolchee yeroo hawaasa quunnamuu dandamachiisuu fi deeggarsi karaa buusaa gonofaa godhamu barbaachisummaa guddaa qaba. Aanaa wal maraattis inisheetifii gargaarummaa irraa gara oomishtummaatti jedhuun deeggarsa nyaataa barataa fi lafa gandoota aanichi qabu irratti hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa wal maraa obbo Girmaa Tulluu dubbataniiru. Abarraa Tashoomaa gabaasa dabalataa qaba. Buusaa gonofaan aadaa fi duudhaan wal gargaarsa hawaasaa akka dagaagu gochuuf akkasumas immoo dhaloota kennuu aadeffate jaalalaa fi quuqama namummaa qabu horachuuf qaamolee hawaasaa balaa uumamaa fi namtolcheen miidhaman deeggaruuf kan gargaaru. Dhimmuma wal gargaarsaa fi wal tumsuu irratti namoonni dubbisne tokko uummanni Oromoo dur irraa kaasee yeroo rakkatetti wal deeggaraa fi wal bira dhaabachaa kan ture ta'uu kaasan. Aadaa wal gargaarsaa Oromoo keessatti Oromoon duruma wal gargaara yeroo rakkate waliin mirmateet yoo manni jalaa gubate mana ijaaree fi waan mana keessa jalaa gubate san wal gargaara. Wal gargaarsi karaa buusaa gonofaa taasifamus rakkoolee uumamaa fi namtolcheen dhaqqaban damdamachiisuuf kan ooludhas jedhu. Rakkoo uumamaan dhufuu danda'u keenyaaf hongee ta'uu danda'a, rooba ta'uu danda'a. Namtolcheedhaan kan dhufan rakkoo nageenyaa qaaxi ta'uu danda'a. Isa kana dandamachiisuudhaan maallaqa midhaan gosa garaagaraa walitti qabuudhaan namoota rakkatan keessattuu hongeen bakkee quunnamaa akka fakkeenyatti Boorana yeroo darbe amma kan quunnamaa ture isa akkasii kana deeggaruudhaaf. Godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraattis sagantaa nyaata barataa karaa deeggarsa buusaa gonofaa aanichaatiin nyaanni barataaf dhiyaachaa jiraachuu kanneen dubbifne himan. Barataa sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee hanga barataa bu'uura boruutti hundumtuu nyaachaatii jira jechuudha. Aadaa keenya duriitti deebine waan ta'eef saniif immoo galmaan ga'uuf uummata keenya keessas gadi buunee lafa qabsiisuudhaafis caasaa gandaattis ta'ee akka aanaarraas gadi bu'etti mootummaan caasaa diriirsisaniin wal qabatee ittiin deema. Hooggansa aanaa kanaa qofa odoo hin taane caasaan gandaas illee warri qabatee ganna jirullee hubannoo sirriitti kennaa jira jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa wal maraa obbo Girmaa Tulluu aanichatti labsii fi dambii buusaa gonofaa bu'uura godhachuun deeggarsa buusaa gonofaaf buusiin walitti qabamaa jiru haala gaariin adeemsifamaa jiraachuu eeran. Duudhaa Oromootti wal qabatee caaseffamaa bifaaraatiin gurmaa'e kana labsii fi dambii sana giddu galeeffannee nullee uummanni sadarkaadhaan jiru sadarkaa aanaa irratti argamu uummata jiru jalqaba hubannoo uummatatti wal qabatee bara kana gandoota nuti qabnu gandoota baadiyyaa 8 fi magaalaa tokko qabna. Gandoota 19 irratti hubannoon kennamee jira jechuudha. Galii lafa baadiyyaa faanas wantoonni walitti hidhamee hanga ammaa karaa adda addaatiin jiraataa magaalaa fi daldala maal kan jedhu dura sassaabnee jechuudha. Parsentii 100 waliin xumurreerra waan ta'eef amma kan qonnaan bulaatee jechuudha kan busii miseensa irratti kan nuufu ishii kana amma itti deemamaatii jira jechuudha. Caasaan sadarkaa gandaarra jirus kana sassaabee nu beeksisaa jiraas waan ta'eef jechuudha. Isa kana nageedhees waan hordofamaatii jiruuf kanarra jirra jechuudha. Sagantaa nyaata barataafis deeggarsi karaa buusaa gonofaan godhamaa jiru gaarii ta'uus kaasan. Inisheetivii haaraa gargaaramuu irraa gara oomishtummaatti jedhuunis lafa gandoota aanichaa irrattis oomishamaa jiraachuu
dubbatan. Hojii buusaa gonfaa keessaa nyaata barataati wal qabatee dhaloota irratti waan hojjechuu wal qabatu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 30 qabnu keessatti hundarratti nyaachisaa jirra jechuudha. Baay'ee mijataadha jechuudha haalli dhimma nyaata barataati wal qabatee itti fufiinsanis addaan jechaataas miti waan ta'eef kuni manneen barnootaa biras qabamee yoo ilaalame dhugaansaa mirkanaa'uu hin danda'a jechuudha. Inisheetifii haaraa gargaaramurraa gara oomishtummaatti jedhu inisheetifii kana qabannee lafti buusaa gonfaatiif gandootarraa kennamee karoorri nuuf kenname lafa hektaara 141ti. Inni kun bara kana kan lafti adda ba'e naannoo hektaara 15 adda ba'e kan faca'ee jallisiidhaan illee kan faca'ee jira jechuudha. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkorratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Akkam jirtu